Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waan hundumaan dursu Waaqayyo gooftichi gooftotaa, Waaqayyo mootichi moototaa, Waaqayyo hundumaa qabu, hundumaa gochuu ni danda'u, waan hundumaa keessa dabarsee eegee tiksee nu nyaachisee nu obaasee nu bareechee har'aan nu ga'ee galata kee jennee akka galateeffannu nu iyyameera. Maqaan Waaqayyoo uumaa keenyaa kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Iddoo dhiyoo biyya keessaa, iddoo fagoo biyya alaa kan jirtan maatiiwwan Waaqayyoo akkaataa muudama keessanitti maqaa Waaqayyoo isa jiraatan akkam jirtu isiniin jecha barumsa waa'ee godaansaa giiftii keenya dubaroo maaramii kutaa tokkoffaasaa waliin barannee kutaa lammaffaasaa waliin beellamachuun keenya ni yaadatama. Egaa haaluma kanaan barumsa keenya kutaa tokkoffaasaa keessatti mata duree duumessa ariifataa jedhuun kaanee duumessa jechuun maal jechuu akka ta'e, biyyi Gibxii maaliif akka filatamte, godaansi giiftii keenya dubaroo maarii yeroo akkamii keessa akka yaadatamu, godaanuunis illee maaliif akka barbaachise kan jedhu akka seensaatti waliin barachuun keenya ni yaadatama. Egaa har'a kutaa lammaffaasaa keessatti immoo waa'ee godaansa giiftii keenya dubaroo maaramii ilaalchisee abboolii qulqulloota hafuura Waaqayyootiin geggeeffamanii barreessanii nuu kataban muraasan keessaa isinii ibsu yaala. Sababiin isaas maaliif jettanii yeroon godaansa giiftii keenya dubaroo maaramii kuni waggaa 3 fi ji'a 6dha. Bakki godaansa isaanii itti eegalan immoo ardii Eeshiyaa keessaatii gara ardii Afrikaatti kan imalanidha, kan godaananidha. Egaa abbooliin keenya baay'een isaanii jecha gabaabaadhaan ibsani. Garuu wanti beekamuu qabu biyya tokkooti biyya tokkotti deemuun, magaalaa tokko aanaa tokkorraati gara aanaa tokko deemuun iyyuu ulfaataaf cimaa akka ta'e beekamaadha. Garuu ardii Eeshiyaa keessaatii gara ardii Afrikaatti maaliin adeeman? Waggaa 3 fi ji'a 6 kana keessatti waan isaan dabarsan waan akkamiiti? Maaltu isaan mudate? Kanaafuu barumsa guddaa fi iccita guddaa kan qabu waan ta'eef kan abbooliin keenya barreessan keessaatii mee muraasa warra barreessan gurra simbuusu yaala waliin barannaa. Waaqayyo icciti isaa isa fagaate naaf dhiyeessu, isa dhokate immoo naa mul'ise, isiniif immoo yaada laphee keessanii banee Waaqayyo hunda keenya nu barsiisu. Tole gaariidha. Egaa akkuma silaa barumsa keenya kutaa tokkoffaasaa keessatti yeroo darbe barachuudhaaf yaalle kan raajee Isaayyaas raajeera, Hoosee raajeera, raajaan Waaqayyoo Imbaaqoomis matsaafa raajii isaatii boqonnaa 3 irratti raajeera keessumatti gara biyya Itoophiyaa dhufuu isaanii. Haa ta'u inni kan biraan immoo ogeessichi Solomoon kitaaba isaa faaruu Solomoon kan jedhamu keessatti mee kan inni jedhee fakkeesse, kan inni jedhee raajiraach mee muraasan ilaalla. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Matsaafa faaruu caalu kan Solomoon boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti akkana jedhee waa'ee godaansaa dubbateera. Kunoo ganni darbeera, bokkaanis immoo roobuu dhaabeera, dirree irrattis immoo abaaboon argamuu eegalaniiru. Yeroon kuni yeroo faaruuti. Kunoo gugeewwan simbirroowwanis yeedaloo isaanii dhageessisaniiru jedha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo ganni darbeera yeroo jedhu tokko birraan bari'uusaa, yeroo birraan bari'u abdiin namatti horamaa, laftiin ifaa, lafti dhoqqee ture hin qooraa, abaaboonis daraaranii firee qopheessu, dhalli namaas abdiidhaan abdata. Ganni darbeera yeroo jedhu garuu barri rakkinaa darbeera, barri du'aa darbeera, barri kakuu moofaadhaa namoonni baay'een lubbuu isaanii gara si'oolitti gadi bu'aa turan darbeera. Amma garuu yeroon abdii, yeroon jireenyaa kadhatanii yeroo itti dhageessifatan dhufeera. Kanaaf godaansa kana boodas immoo jireenyatu jira, fayyinatu jira kan jedhu sana ibsuudhaaf jedhee jechaadha. Egaa rakkoon si'ool keessatti namni gadi bu'u darbee tokkos aarsaa jabbiilee, aarsaa oolaa horiiwwanii dhiyaachaa ture sun darbee Kiristoos ammanii nuuf jedhee godaanu kun nuuf jedhees du'ee du'a keenya balleessuudhaaf yeroon fayyinaadha, yeroon gaddaadha, yeroon boo'ichaadha akka darbe, yeroon gammachuu akka dhufaa jiru fakkeessee dubbatee jechaadha. Inni kan biraan ammas matsaafa faaruu caalu kan Solomoon
boqonnaa 3 lakkoomsa 6 irratti lafa onaa keessaa isheen ba'aa jirtu kun eenyudha? Lafa onaa keessaa isheen ol ba'aa jirtu kun eenyudha? Isheenoo dhaabbannaan ishee akka haarri ixaanaa yeroo haaru qat jedhe dhaabatutti qat jette kan dhaabbatteedha. Fooliin urgaa isheetis immoo akka ixaana warri daldaaltoti gurguranitti kan urgaa'u. Ixaanaa fi karbee caalaas immoo urgaa'inni isaa kan nama gammachiisu. Isheen kun eenyudha jedha. Gifti keenya dubaroo Maaramiin dhugaadhumatti lafa gammoojjii sana keessa kan godaantee dhufte. Jireenya dhala namaadhaa kan urgeessu, foolii gaarii kan qabu ilma ishee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin baattee godaansaa deebitee godaantee godaansa akka nu oolchitu fakkeessees akkanattiinis Solomoon raajera jechaadha. Karaa adda biraa ammas matsaafa faaruu kan Solomoon caalu boqonnaa 6 lakkoomsa 10 gubbaa irrattis akkana jedhe. Akka bakkalcha bariidhaa kan iftu, akka addeessaas immoo kan calaqqiftu, akka haduus immoo kan iftu, akka oraana yookaan loltuu oraanatti yeroo ba'an mo'atee hoggaa galu gammachuudhaan galutti yeroo hidhatee deemu akka nama sodaachisutti kan nama sodaachiftu isheen kun eenyudha jedhe. Egaa giftiin keenya Maaramiin dhugaadha, ifa jireenya keenyaa kan ta'e, dukkana Si'ool keessaa kan balleessu, hojii seexanaa isa dukkana ta'e kan balleessu, kan baattee nuuf argamsiifte, godaantee godaansaa kan deebite giftii keenya dubaroo Maaramii ta'uusaa dubbatee jira. Karaa adda biraa loltoonni lolatti hoggaa ba'an yeroo injifatanii galan akkuma nama sodaachisan gooftaan Yesuus Kiristoosis akkuma jedhamee raajamee ture san waaqa tolfamaa seexana waaqa tolfamaa qodaa godhatee namoota qodaa godhatee biyya lafaarra jiru san barbadeessee mo'ate akka inni biyya lafaa kana keessaa immoo nu bu'a harkaa nu baasee gara mootummaa waaqayyootti nu deebisuudhaaf akka jiru isa godaansaa yeroodhaaf xumurri isaa immoo gannatatti nu deebisuuf kan jiru sana fakkeesse kan dubbate jechaadha. Karaa adda biraa matsaafa ammas faaruu caalu kan Solomoon boqonnaa 7 lakkoomsa 1 yaa Sulamaaxis jedhe si'a lama. Yaa Sulamaaxis deebi'ii yeroon godaansaa kun hin ga'a deebi'ii jedhe jechaadha. Sulamaaxis jechuun hin ga'a rakkinni, hin ga'a dheebuun, hin ga'a beelli deebi'ii. Iccitiinsaa garuu Addaamii fi Hewaan ijoollee keessanii yeroo rakkina isaanii yeroo gidiraa isaanii hin ga'a. Ati godaansaa deebi'i, isaaniin godaansaa deebi'i. Rakkina keessaati kaasaa isaanii kaffalteetta, xumurteetta, itti deebi'i, isaanis deebi'anii jechuudha. Sulamaaxis jechuun hin ga'a deebi'i jechaadha. Kanaaf faarfattoonni illee kana keessa gashanii kan baasan icciti kana waan beekna jechaadha. Kanaaf warreen wangeelaa fakkeessanii raajanii barreessan keessaati Solomoon akkana jedhee barreesseera. Kakuu haaraa keessa immoo dhufa. Kakuu haaraa keessatti kan barreesse Maatiyoos barreesseera. Maatiyoos maal jedhee barreesse? Yoosef yaa dubaroo Maariyaam mootichi Heroodis kun mucaa keessan kan ajjeesu waan barbaaduuf atattamaan amma fudhadhaati Gibxitti godaanaa jedhee barreesseera jechaadha. Kanaaf itti fufees maal jedhe? Hangan gaafa dhufees itti muttis immoo achuma turaa. Hangan gaafa dhufees itti mus immoo achuma turaa jedhee barreesseera jechaadha. Maatiyoos boqonnaa 2 lakkoomsa 13. Karaa adda biraa eenyutu barreesse? Yohaannis abbaan wangeelaa barreesseera. Yohaannis abbaan wangeelaa mul'ata isaa boqonnaa 12 lakkoomsa 1 haga 18 irratti barreesseera. Isa kana gaa bal'inaan andimtaadhaan kan abbooliin keenya ka'aniin 1-2 jennee itti fufnee baran. Isa fuula dura garuu inni nuuf haa taa'u kutaa 3ffaa keessatti ilaallu yaalla. Abbaa Tsigee Dingil barreessaniiru. Abbaa Goorgiz Zagaasechaan barreessaniiru. Qulqulluu Yaareed barreessaniiru. Indaa'u yeedalootti godhanii bifa hawwataaf bareedaa ta'een barreessaniiru. Egaa isa kana walumaa galasaa cuunfinee kutaa 3ffaa keessatti waliin ilaalla. Isa baranne kanaan Waaqayyo nu haa eebbisu. Nama kutaa 3ffaa keessatti ga'ee waliin baratu nu haa taasisu. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos godaansa nuuf jedhee godaane sanarraa amantiirraa godaanuu, qe'eerraa godaanuu, jireenyarraa godaanuu Waaqayyo nu haa oolchu. Kadhannaan giftii Maaramii eegumsaan ergamootaa waadaan qulqullootaa hunda keenyaa irra oolee bulee haa jiraatu. Keessumaa keessatti maatiiwwan Waaqayyo. Yeroon ammaa kun namoonni baay'een sababa waraanaadhaa, sababa beelaadhaa,
sababa kirkira lafaadhaa, sababa garaagaraadhaan qeerraa buqqa'aa jiru, jireenyarraa buqqa'aa jiru. Waaqayyo kana hunduma isaa nu haa oolchu. Warra qeerraa buqqa'aa jiran, jireenyarraa buqqa'aa jiran kana immoo Waaqayyo arjummaa isaatiin nuuf haa daawwatu. Kutaa sadaffaan isaa itti fufa. Waaqayyo nu wajjin haa ta'u, nama kutaa sadaffaa isaa nu haa taasisu.